Kasi waa si gaafadhu fadhe. Gaafadhu. Rakkoon qabu. Hin qabu maal rakkoo? Amma maqaa sana yoo naaf hordoftoota kee kanaa himte maal rakkoo? Maqaa sana ammaa lakkee. Maqaa sani wanni nama hin tuyneef haga ammatti waan ture kana seenaa gartee namni irraas ta'e kana osoo dhaggeeffadhuutiin maqaan tokko natti tolee nattis bareedee afaanittis jechuudhaaf maqaan hedduu natti tolee baase. Amma yaa Ramadaan jeetii sumaa yaamaa. Yaa Muraad jeetii sumaa yaamaa. Yaa Hamdii jeetii sumaa yaamaa. Hundaanuu yaa uummattiin jira. Anillee ammoo maqaa kophaa addaatiin qopheessee jira. Maqaa sana amma dura Aashatti illee himne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Aishaa Oromoo bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu ilmaan Oromoo qabiyyaan baa jirus qabiyyaa keessa jirus hunda keessanuu salaamtaan xiyya ta'uun irra buqqaate isin biraa hageessu obboleeyyan kiyya akkam jirtan. Egaa obboleeyyan kiyya hedduu YouTube irratti ol baba'uu dhiifnee jirra addaan babbannee jirra. Yeroo gartee rakkootii fi yeroo gammachuu takka fa'aa ibsannoo ol baana malee sila akka yaada keessaniitiin yeroo mara gartee viidiyoodhaan ol baaneeti osoo wal arguun danda'amte illee isin wajjin gara viidiyoon yoo ta'e illee wal agarree yaanna inshaallah rabbi haala mijeessu hundaafuu rabbi haala nuuf haa mijeessu. Arra maal qabattee dhufteedha wanti qabadhee dhufe tokko Musaab na biratti argama. Musaab akkuma gartee Musaab Oroo yuutuubii isaa jalatti akkuma viidiyoo anaa wajjillee Aashaa wajjillee achi gubbatti agartanii jirtan isaan na biratti argama. Sanumaaf nallee gartee kaameraa kaayyadde Musaab wanni na bira dhufeef tokko nasruun nama uffatee jira dhiiroo gartee ilma isaa dhufee ilaalle amma akka dalagaatiin jira waan jiru sababni inni kana jiruufis gaa namni hojii nyaate namni obboleessaa agartee jireenya kana rakkoo fi bal'oo hojii dabarsee biyya tana keessa waliin qooddatee hojii ture walirra nu malaala jechuu isaatii anammoo isarra ilaalle inni akkasi fudhatee dhufee haa galatuumu. Isinillee nammoo warri gara koomentiitiin hedduu gartee gammachuu isin dhagahame nu ibsaa turtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Mee Musaab hordoftoota salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Aashaa Oroodha. Akkamitti keessanuu nagaa qabdanii fayyaadha. Nutis alhamdulillah as keenye baga ji'a Ramadaanaa kanalleedhaan isin gahee har'a kunoo Ramadaanni guyyaa 13ffaa eegallee jirra. Ani akkasitti obboleessa kiyya bira dhufee wal arginee waliin gammaduudhaaf alhamdulillah ilma isaallee dhufee ilaalee ture. Alhamdulillah narra aaran jeetiin yaaduu ture akkasii miti isaanillee naa beekaniiti waa hedduu gartee akkanaan yaadii miti. Alhamdulillah nasroo kiyya baga gammadde. Amin amin walumaan baga gammanne. Asirra gaa akkuma gartee kana dura maqaa maal baaftee jechuu turte gartee waliin dubbachuu fedhe. Maqaa kana wallahi maqaan nama mucaa kiyyaa baasu kana tokko an maqaa nam filadhee lafa kaayes ni jira. Maqaa sanii fi maqaa amma Oromooti gartee gara koomentiitiin keessa kana keessa yoo haadhaa wajjii sirra walii galle malee akkanuma lakkii maqaa itti moggaasee yaamu jeetumaan haadhaafis ta'u haanaafillee ta'u hawaasa kiyyaafillee ta'u saniin gartee filadhaa maqaa jeetumaan koomentii jalaggaa Oromooti gartee maqaa koomentii irra naa keessee jirti harki irra caalaan ammoo Ramadaan baasii jaa Khaanis Muhammad akkasumatti Afiif eenyu hedduudha hundi isaaniitu mee ati maqaa hedduudha kaanii harki irra caalu immoo Ramadaan qacu kana anillee ammoo maqaa kophaa addaatiin qopheessee jira maqaa sana madura Aashatti illee himne maqaa kana tureen osoo yoo dhiira ta'e maqaa akkanaatiin baasa yoo maqaa kiyya kun maqaa gartee hin taane taate maqaa Oromooti jabaaf saniin qeebala jeeti wal bira qabee ilaale kana keessaa haa ta'u maqaan amma silaa baasee jiru kanallee Aashatti illee himne isillee yaamneetu maqaa yoo rabbi jee viidiyoo irratti hawaasni keessaa akka argamutti ol baane mucaa maqaa nan itti moggaase maqaa haa ta'u kanaattaa kun hin ta'u maqaan kun maqaa hiikaa qabaachuu qaba maqaa yeroo hiikaa qabaachuu qaba yoo Hamdii amma warri gartee Hamdii baasijus ni jira Hamdii jechuun amma shukrii rabbii galchuudha Hamdii rabbiiti jechuudha Ramadaan jechuunis seensa Ramadaanaa dhalatee tanaaf namni hedduun ana koomenti jala hoggaan seenuu Ramadaan jaa akkas janii nama tokko nagaree maal jaasa Muraad jaa Muraad ilma haadha abbaadha Muraada guutuu waan jedhamu na fakkeessa akkasumatti gaa nama gartee fakkeenya waan gaarii hojjetu gartee gara warroota dabraniitii sogguu laaltu namoota waan gaarii hojjetu keessaa maqaa isaanii Khaan Hamzaa Khaan Bilaal Khaan akkasitti janii kun gaa taarikaan jira nama akkam akka ta'e nama seenaan isaanii jirtu ilaa ammaa nama seenaan isaanii jirtu jechuudha akkas jechuu isaaniiti isaanii anilleen akkasumatti jalqabuma osoo Aashaan hin dhalin dura gaafa isiin ji'a 7 moo 8 geessu maqaa tokko sammuu xiyyeetan keessa seef godheetuma kaa'ee maqaa hawaasni baasus kiyyaas wal biraan qabamee oksijee ammaa iddoo tana jechuudha laalee amma yaa Ramadaan jeetii sumaa yaamaa yaa Muraad jeetii sumaa yaamaa yaa Hamdii jeetii sumaa yaamaa hundaanuu yaamumattiin jira ammoo tokko qabatama godhuudhaaf maaliif imma shaadal miilaati isaa waraqaan dhaloota isaa amma ni baati
amma Mustafaa sanidha egaa warqaan inni gartee biyya tana keessatti amma kan keessatti ittiin dhalate warqaan dhaloota isaa waan baatu jecha torbeen mas deemu kana bakka san dhaqee waan hin fuudhu taa'u jecha maqaan isaa guyyaa sanii maqaa maal baaftanii si gaafatanii maqaa isaa galmeessan jechuudha waraqaan gartee ittiin dhalate san irratti shaatamanii waraqaa dhalootaa amma gaasaniifu maqaa moggaasuun daruuriidha maqaan amma gartee silaa qabee jiru kana haashatti illee nimne viidiyoo magartee itti maqaa irra moggaafne maqaa kanaan moggaasee hamtu taarra jennu san irratti dubbadhayyeetuman itti dhiise gara gola aartii faamiliitiin gaa maqaa kana gartee hawaasaa ol baane maqaan kanaan naa ta'a lakkiyaa kunnaan ta'u kunnaaf ta'a kunin ta'u maqaan kun hiika akkana qaba kun akkana jennee maqaa tokko filannee godhuun dirqama ta'a. Salmaafiin gaa Oromootiyaa kaameeraa kaayyadhe anilleen tokko maqaa mucaanasuu maal baasuu deemaa waan jiruuf yaada kommentii irratti isin kaa'u turtan kan maqaa isin garteetti moggaasuu turtanii fi kan hin baase illee nama jira kan hin baase sanis maal akka ta'e wal bira ol baafnee qabnee fi akkasitti gola aartii faamilii gubbatti viidiyoo irratti maqaa tokko keessaa fudhannaan isin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya. Inshaallah. Akkasii waa si gaafadhu fedhe. Gaafadhu. Rakkoon qabu. Hin qabu maal rakkoo. Amma maqaa sana yoo naaf hordoftoota kee kanaa himte maal rakkoo? Maqaa sana ammaa lakkee. Maqaa sani wanni nama hin tuyneef maqaan sun maqaa san namni amma addunyaa tanarra jiru kabaafate kan hin argee kan jiru natti hin fakkaatu. Alaa sun wani haa bari neemnu nuti. Laa himuu fi ni hima baafa sun ta'in maqaan nan baase kunis hiikaa ni qabaa. Maqaa namoonni yeroo amma jiru kana keessatti an takkaatii isin dhagahin takkaa hin argin sani. Ammallee maqaa kana yaadeetumaan osoon gartee seenaa amantaa kana seenaa gartee amantii musliimaa keessattis jalqaba irraa kaasee haga ammaatti waan ture kana seenaa gartee namni irraas dabre kana osoon dhaggeeffadhuutiin maqaan tokko natti tolee nattis bareedee afaanittis jechuudhaaf maqaan hedduu natti tolee baase. Maqaa nama dhibu tokko baafte. Kana nama dhibu maqaa ajaa'ibaati maqaan maqaa bareeda ana biratti akkasii. Oromooti biratti illee rabbi akkasuma haa godhu garuu haa isaan jansaniin baasuu fedha silaayi ammoo sanii uummatuma duratti ol baasnee dubbannee yoo uummanni illee filate maqaatii baaste san akkasitti moggaasnee jechuudha. Amma wanni hin deemuuf Oromooti maqaa kanaan baase isinillee kana baaftan haa isin baaftan kun harka dhibba keessaa harka irra caalaan kana baase maqaa sanumaa fi maqaan amma gartee baasuu deemu kana gartee maqaan amma moggaasee lafa kaayee jiru kan ummati himeetu kana wal bira qabeetuman maqaan kun hamtuu gartee isinitti illee tola hamtu maqaa amma zamana ammaa keessatti namni illee hin qabne akkasitti ilaaleetiin san booda immoo waan kommentii irratti hordoftoonni deebisaa godhe harkarra caalaadhaan isa sanirra moggaasee isa sanirratti qaba godhateetiin jala sararee gaa'ilsan itti deebine yoo rabbisee. Amma nuun himte jechuudha. Amma namukaa viidiyoo irratti yalte aashaas yaabneeti. Darurri amma aashaanis dhuftee yeroo maqaan kun kamtu siidaa maqaan kun kamtu siidaa isinis an kanaan filadhe Oromooti jettee haa filatanii hasiisanis galtee kanaa caalaa jeni anis kanaa caalu anis hin kaa hordoftoonni kaaya keessaayis kanaa caalu kanaa ta'u sun hin kaadha isillee inni kaayyatti kan hin moggaases ni kaa yoo kaa'u maqaa sadi yoo kaa'u maqaa lama wal bira kaayatti lamaan keessa harki tokko harra caalee maqaa sana fudhatama haa qabu jechuudha. An ammas seenaan itti fiduu deema waan sana. Yani maqaan kaseenaa maqaa sun maqaa sirriiti. Maqaa sirrii maqaa bareedaa hin jiru yeroo ammaa kanatti ati nama ammaa kana ni jira jiru kana gartee addunyaa irra ni jira jiru yaatu kana keessa maqaa sana ammaatti keessattuu akka Oromootti illee garree akkuma musliimaattis yoo ta'e akkuma haa fedhetti yoo ta'e hin garree maqaa sana taa'in dhageenya illeedha. Animmoo maqaa sana afaaniifis nama gabaabaadha. Siifis ta'ee jira. Na sirruman naa ta'e. Akkas taanaan gaamee numa nama kuma ati akkanatti aadheessitu kana hordoftoota keenya isin nu faana jiraadha. Maqaa inni kanatti tolchee nullee fi muuti kana ni eeyna inshaallah rakkoon qabu. Akkasii gaa Oromooti yaa wanni inni dhaammachuu barbaade viidiyoo tana laayik tuqaati wal biraan gahaadha namu kommentii jalatti isinilleen naa kaayaadha ilmi immoo narraa haa dhalatu malee ilma keessanii ilma Oromooti maqaan isaa lakkee kana ta'uu qabaa. Isinillee ammoo dubbachumaaf teessan murteessuuf teessanii harkaanii wal caalchifnadha. Gartee kanaafuu gara kommentiittiin isinillee gartee nu barreessitanii YouTube chaanaala gola aartii faamilii gubbatti immoo maqaan ammoo gaases keessanis fuudhee wal bira qabeetti maqaan ammoo gaafadhe kanaa jee isinittiin ol ba'u deemaanii achirra wal garraa viidiyoo tana laayif tuqaatii wal biraan gaa namu yaada qabdan achi jalatti naa barreessaan isin jechuu barbaade takkanaati hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaadha.
akkasumatti immoo obboleessa kiyya qaaliif gaariin saayina kiyya qaaliif gaariin abbaa manee firaadhaa Musaa Booroo hedduu haa galatoomu jechuu barbaade. Asumaan immoo YouTube chaanaalii isaa Musaa Booroo jechuudhaan argachuu dandeessanii subscribe godhuudhaan maatii isaa taati jajjabee isaadha. Biyya ambaa tana keessatti namni tokko yoo rakkoon karuftu taates balloon karuftu yoo taates hawaasa fiitii hojii qooddata. Kanaaf ilmi namaa kun sooshaal miidiyaa gubbatti ol bahee rakkoo qabus gammachuu qabus ol bahee ibsata. Isinillee rabbi isinaa gammachiisu warra waan ramadaanni qabu harkatee milkaa'ee rabbi isinaa godhu bakka jirtanitti Oromooti jedha naga rabbi isinitti haa ta'u haga viidiyoo maqaa ilma Nasruu Golaartii faamilii gubbatti wal agarruu viidiyoo saniin nagaa innaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.